jaallatanis jibbitanis an dhugaa dubbachuun dhiisu jechuun barbaada. Dhiyoo kana namicha Yugaandaa tokkotu oduu tokko natti hime. Namicha tokkotu karaa deemaa jedhe otoo karaa deemuu guyyaan isaa akkuma amma argitan kana hin hoo'aa bishaan tokkotti dhufeeti uffata uffatee jira. Uffata haaraa bitatee uffata haaraa kana uffatee deemaa. Uffata kana ofitti baasee mee aduun na gubeetii xinnoon qabbaneeffadha jedhee bishaan lixe. Bishaan lixee daakaa daakee fagaate. Yoggaanni fagaatu namichi maraataan tokko immoo karaa dudda isa duubaan dhufee uffata inni ofitti baasee lafa kaa'e kana namichi maraataan kun qullaa deema. Namichi qullaa deemu kuni uffata achitti arge sana fuudhee uffatee ka'ee sokke. Sokkinaan namichi fagoo ga'eera, daakaa daakee fagoo ga'eera. Yeroo argu nama tokkotu nama qullaa deemutu uffata isaa uffatee deemaa jira. Amma daakee deebi'eeti uffata isaa kana irraan buufadha jedhee namicha duukaa fiiga. Namicha duukaa yoggaa fiigu qullaadha fiiga reefuu bishaan keessaa ba'a. Isaa qullaa fiigu kana namichi inni uffata isaa saamee uffatee deemu kuni uffata uffatee jira. Inni abbaan uffata isaa namichi irraa fudhate qullaadha duukaa fiiga. Namni arge hunduu namicha isa qullaa deemu abbaa uffataa sana maraatuu se'e. Maraatuu se'anii gara namicha uffata namaa saamee sana goranii namicha uffata saamametti muggutuutti ka'an. Oromoon akkana ta'e. Akka namicha uffata saamamee sana ta'e. Maal jennaani? Akka fayyaadhan jenne qullaa jira, qullaasaa jira. Akka fayyaan qabu hin jenne uffanni namichi maraataan uffatee deemu sun kan saati, kan oromtichaati. Lafti isin argitan fooqiin itti ijaarame kun hundumtuu kan Oromooti. Nuun nu saamaniitu, nuun qullaatti hambisaniitu, lakkii qullaatti hafnee kan keenya fudhattanii jennee yeroo duukaa fiinnu yeroo keenya maaliif nurraa fudhattu ennee iyyinu maraataadhaa jedhanii numa deebisanii maraataa taasisu. Dubbiin lafaa waan Oromoodhaan calqabame miti. Seenaan addunyaa akka jirutti argaa dhageettiin addunyaa akka jirutti waa'ee lafaati. Ameerikaaniin waggaa 400 dura maaliif Ingiliziidhaan wal waraane yoo jettan dubbii lafaati. Lafa koo Ingiliziin narraa fudhatee bilisummaa barbaannaa lafa keenya deebifnaa jedhaniiti kan lolan. Warri Faransaay waggaa 375 dura kan isaan Louis the 14th namicha jedhamu siltaana irraa buusanii warra lafa isaanii saame hundumaa ifirraa kaasanii lafa isaanii falmatanii fi dubbii lafaati. Dubbiin lafaa dubbii lafeeti wanni Oromoon jedhuuf kanaaf. Dhiyoodhuma kanatti warri Faransaayitiif warri Ingilizii gabroonfataan Awurooppaa biyya Afrikaa saamanii wanni isaan saaman maa inni lafaaf waan lafa keessa jiruudha. Warri Aljeeriyaa Faransaayidhaan
lafa keenya gallakkisaa jedhaniin. Warri Faransaay maal jedheen lakki isiniyyuu ganaa Faransaay taatu nuyi lafa gadi lakkifnu jedhe. Warri Aljeeriyaa maal jedheen nuyi Faransaay ta'uudhaaf miti kan qabsoomnee lafa keenya deebisuudhaaf qabsoomnee jedhaniin. Asuma ollaa keenya Keeniyaa keessatti warri maawa wanni isaan Ingiliziidhaan jedhan maali? Warri Ingilizii barumsa isiniif hinnee amantii waaqaa amantii kiristaanaa isiniif hinneedhaan amantii kiristaanaa keessan fudhadhaa galaa nuyi kan barbaannu lafa keenyaa jedhaniin. Oromoon maraataa miti. Oromoon waan gaafatu beeka. Dhiyoo kana maal jedhu yoo namni dhugaa dubbatee የጥላቻ ንግግር ምት ዱጋዳ ዱጋን የጥላቻ ንግግር ምት አኖሌ ረቲ ሃዳ ኬኛ ሀርመ ሙርተኒ ጀኔሮትምኑ የጥላቻ ንግግር ነው እንጂ የጥላቻ ንግግር ምት ዱጋዳ ጨለንቆ ረቲ ኡመተ ኬኛ ፍጠኒ የሮጀኑን የጥላቻ ንግግር ነው እንጂ የጥላቻ ንግግር ምት ዱጋዳ baruma ani ijoollee waggaa 50 dura waggaa reefuu Finfinnee dhufu asuma magaalaa kana keessatti maal nuun jedhu gaalaannaa gaarii piyaasaa gabaam jedhu gammachuutu jedhe isaantu jedhe የጥላቻ ንግግር ምት ዱጋዳ ዱጋን ዱበትና yoo jedhan warri kun nagaan barbaadu maaliif jechaan lafa dugaan hinjirre nagaan hinjiru mootummaan kun yoo nagaa barbaada ta'e dura dugaa barbaaduu qaba kanaaf iyyuu wallaansoon kun waggaa dheeraa fudhate wallaansoon kun waa'ee lafaati waa'ee lafaa waa'ee lafeeti waa'ee lafaa gaafachuun xilaacha nigiggirii miti dhugaa dubbachuudha nuyi ilmaan keenya eessatti guddatti waggaa nuyi buqqaanu waggaa 30 dura lakkii naman buqqisinaatii warri investii godhuu barbaadu Oromoon lafa qabaa Oromoo wajjini inni lafa haa fiduu jarri immoo horiidhaa fi mashiinii ittiin hojjetan haa fidanii bu'aasaa tirfee argatan jedhan hin ta'uu jedhaniitu Oromoo buqqisan har'a Oromoon buqqeessu neesseera karaarra jira ijoolleen Oromoo karaarra bulti dhaqa boolee Mikaayilii ilaalaa as kunoo jammoo kana gadi bu'aa ilaalaa iji isaaniin arguu kana beekaadha akka nuyi bannu barbaadu abadan areeroo boosaroo himeera hincitu hincicittaa himbadu himbabbaddaa babbaddaan farsoo dhuddii badiin biddeena nyaattii badii ga'ee beekee walii wallaaluu didaa'e areeroo boosaroo Oromoon hincitan jenne hincitu jedhe Oromoon himbadan jenne himbadu jedhe Oromoon hincitu himbadu ofumaatu dhamaatanii aannan dhadhaaba'uu hin qabne raasaa jirtanii jedhaatti maa Oromoon lafa duwwaa miti kan inni dhabe arraba ittiin miidhaa isaa himatu illee hin dhabe hin beeytu amma OMN dhuguma propaganda kuno karaa Somaalee nuyi afaan Oromoo reediyoo dubbatu dura Moqaadishoo irraa dhageenye Haile Sillaaseen kan inni afaan Oromootiin Harargee irratti faraqaa afaan gaallaa jedhanii calqabanii fi propagandaa Somaalee ittiin dhowwuudhaaf calqaban malee Oromoodhaaf dhimmamanii miti dargiin
yeroo dura dhufe Oromoo wanni inni gaafate waa'ee lafaati. Lafti kan Oromoo haa ta'uu, lafti kan abbaa lafaa haa ta'uudha gaafate. Isaanoo maal godhan? Lafti kan mootummaatii jedhan. Mootummaa sanatu kan Oromooti. Argitanii beektu mootummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti hin jiru. Takkaan argine yan. Kanaaf iyyuu Oromoon hirribaa ka'eera. Abadan Oromoon deebi'ee hin rafu. Hamma bilisummaa milkooftutti Oromoon deebi'ee hin rafu. Kana warri nu jaallatanis warri nu jibbanis quba qabaachuu qabu. Wallaansoon nu igoonu. Wallaansoon lafaati kana quba qabaadha. Uummata Oromoo ijaaruudhaafi qilleensa keessatti ijaarraa yoo lafi hin jiru ta'e. Oromoo uummata kan ijaaran lafa irratti malee qilleensa irratti miti. Lafa hundumaa fudhatanii fixanii lakkii isin dhaqaa qilleensa irratti ijaaramaa yoo nuun jedhan hin ta'u. Qilleensa irratti nama ijaaramellee arginee hin beeknu. Kana quba qabaachuu qabdu. Biyyi kun, lafti kun, dachiin Oromiyaa yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaaf isin taatu. Kana quba qabaadhaa. Amma dubbii isinitti dheeressuuf hin dhufne. Afaan ittiin himannu dhabne. Afaan ittiin himannu kun kan Haile Sillaaseen propagaandaa Somaaleetii ittiin loluudhaaf dhaabe faraqaa afaan gaallaarraa kaatee akkuma amma namichi kun isinitti himu warri dargiisi afaanuma Oromoo kana hamma tokkotti fufanii har'a yoo argitan reediyoo duwwaan FM reediyooni 50 caala kan biyya kana keessa jiru. OBN immoo afaan biraa yoo haasa'utti ka'eera. Isa kan Oromoo yoo haasa'e hin fixin. Kanaafi wanni har'a dhaabbate kun wannuma dhugaa, wannuma Rabbi jaallatu, namni jaallatu kan gootan. Lafti isin argattan kun waan guddaa isinitti hin fakkaatin. Dacheen Oromiyaa bal'oodha. Televizyiniinis, reediyoonis, miidiyaa wanni jedhamu kun 500 yoo dhaabbate yoo Oromiyaa waliin ga'uu hin danda'u. Isin warri yaaddanii dhiphattanii waan kana gootan ilmaan keessanii Oromoo bilaa galata qabdi. Ilmaan keessaniitiif galata qudhaamneerra. Kana quba qabaadhaa. Isin warri dargaggootaa amma ani isin argaa jiru kun isin warra carraa guddaa qabuudha. Ani ijoollee xixinnoo achii sirbitu tokko amma ugaan arguu imimmaantu na dhufa. Maaliif jennaan maali gaafa ani umurii ijoollee xixinnoo sanaa ture nama afaan Oromootiin akkana dubbatu utuun argeera ta'e yoona ani eessan gaa jedheetani onneedhuma koo kana gaafataa ture. Waa tokkitti isinitti himeen dubbii kiyya xumura. Wannan isinitti himu tokko yoo Oromoon ka'ee haqasaa gaafate warri kun reediyoo FM 99 lafaa ka'anii zaranyaa isiniin jedhu. Zaranyaan isaani. Oromoon zaranyaa miti. Utuu zaranyaa ta'e wanni kun hundumtuu akkana ta'a. Isinuu of gaafadha. Yoo Oromoodhaaf hin ta'u ta'e wanni kun alagaafis hin ta'u immoo quba qabaadhaa fayyaa ta'a.